dan juga yang dilakukan artis driver Ikhwata Galatoma itu bisa datang ta Galatoma Ikhwata artis Jafar berkenagaan itu semua tak kayaknya kamu itu nomor kata artis itu nomor kata ini kisah बच्चा जब तम पुलिस ने सुमन हुकवटा पुलिस नाम से केसनी लड्डू कवटा था और इसे सो कवटन तेसो के संग कवटा था और इधर डूबा जितना पुलिस केसो मा तो लोग ऐसे जरा केसो मा तम नवान ते जच्चा और सिक्योरिटी पुलिस नामोनी सिक्योरिटी ओजी केसा निंदा गतना केन्या Wari security police kay sumoda kay nyanong si Sudafia lada. Kay sumado no kay sa Darawan di sa wari security police o di sa police ito
ammallee irra deebi'ee hunda keessan galateeffachuun barbaada. Galatooma ulfaataa. Asumarraa dursa osoo waa'ee fiilmii kiyyaa teessee bira waan na mudate tokko isinitti himuu barbaada. Yeroo South Afrikaa deeme jechaadha. South Afrikaatti akkuma isin beektan warra gurraachaa baay'ata. Nama ajjeesu hedduminaan jechaadha. Nama iddoo dura nama nagaa ajjeesuu firii tokko illee namni du'a. Akkuma jalqaba dhageen jechaadha suuqii riyaa tokkoon eeguuf eegale dukkaana jechaadha. Sana booda namichi gurraachi tokko dhufee meeshaa nama bituu dhufe guddaa wayiiti. Akkuma karaa gaa akkuma isa qabiidhu furdaadha. Sigaaraa wayii nagaa bitatee deebii waan maallaqa isaa jechaadha waan wayii hafe deebiseefi siliip naannoo. Siliip naannoo kan bareedaa jira. Ammallee siliip naannoo. Maal barbaada namichi kana yoo dhaabate. Rifatee namni jiru kophaa kiyya. Siliip naannoo akka nama keessa gafee. Dhiiree gaafa ciisee haadha namichi kun na yaada jedhee dafee ciise qaba. Sababa suuqii keessaa iyya biyya dhagaanee bara fiiganii dhufanii maali naannoo siliip naannoo jennaan ciisee jedhee. Siliipiin riisiitii lama riisiitii naannoo irra garaagaraadha. Gara fiilmii kiyyaatti osoo darbin dura fiilmii kana dalaguudhaan dhugaadhaan bu'aa bahii hedduu na mudate. Fiilmii kana bara 2014 yoo yaadate ta'e yeroo maaster pilaanii jalqabee galu sirba maaster pilaanii laafuma hojjeteen hidhameen ture hedduullee miidhameen ture sana booda baqadhee kan gara bosonaa kanan seene. Erga bosona seenee bosona keessatti kan barreessuu eegale jaala jaallattii biratti. Achitti eegan barreessee Naayiroobii illee dhufe. Naayiroobii kanatti illee nu qabuuf dhufnaan asii illee baqadhee Mombasa Tanzaniyaa seenee Tanzaniyaa irraallee qabamee Mombasaatti deebi'ee sana booda achiillee maallaqni kaffalamee jiraniin haga South Afrikaatti deemee jechaadha. Beelaaf eeguu rakkoo miidhageessa darbee jechaadha. Erga achi ga'ees gadi hin teenye waan an danda'een uummata Oromoo kanaaf waa gumaachuun qaba jedhee yaaduu eegale. Fiilmii kana aadaa qabu jedhee gaafa gara fiilmii kanaatti seenus maallaqni fiilmii ittiin dalagan akka malee ulfaata biyya sanatti. Karaa irra deemtu irratti illee ni kaffalta. Bakka dhaabbattee hojjettu ni kaffalta. Mana bira dhaabbattu ni kaffalta. Akkasitti bu'aa bahii hedduu keessaa akkamitti kan gabbisee ibsu barbaadeetan jechaadha. Fiilmii kana warra DSTV irraa hojjetanidha warra waliin hojjette. Diikii jedha afaan isaa jechaadha. Maallaqa guddaadhaan hin dalage. Waan namni qabu jechaadha namni as keessa jiru fiilmii kana keessatti seenaa isaa immoo arga jedhee gaafata. Maaliif waan Oromoo mudate kamiyyuu bifa danda'amu jedheera. Fiilmii kun Sirrii jedhama mata dureen isaa. Sirriin namni beekan jiru. Sirrii jechuun waan biraan gahamne tokko jechaadha. Waan akka malee hawwitee gadi bira gahuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo gammoojjiitti mul'ata sirriin kun jechaadha. Ispaaltii faana yeroo deemtan wanti bishaan fakkaatee mul'atu yoo argitan ta'e yoo itti deemtan isin jalaa deemaa jechaadha. Sirrii jechuun sana waan bira gahamuu hin dandeenye jechaadha. Fiilmii kana dalaguu keessatti namoota hedduu bira cina dhaabbate biyya keessaallee namni dalage jira. Kanaadaa irraallee namni dhufee dalage jira. Beeljiyeem irraallee haala shumbii kan dhufee dalage. Taanzaaniyaa irraa namni dalage jira. Namni direct godhe nama Taanzaaniyaatti dhalateedha Oromoo Booranaati. Akkasumas direct tokkoffaan mucaa Garriiti Kiingi jedhama. Gosti Oromoo keessatti hin hirmaanne hin jiru jechaadha gabaabumatti. Namoonni afaan Oromoo dubbatan hundiyyuu. Gara fuulduraatti illee fiilmii kana caalu dalaguu fi hawwii qaba. Fiilmii kana bahaa irratti illee dalagamee jira. Indiyaanoo shan irratti akkasumas xiyyaaraan illee dalagamee jira.
filmii Itoophiyaa keessatti gamatti dalagan keessaa jala afaan fedhe iyyuu haa ta'u namni xiyyaaraa fi bahaarara deemee Indiyaan Oosheenitti deemee kan namni dalage sanammoo kan godhee qabaadhu osoo hin taane uummata Oromoo illee cina dhaabbate gariin ammoo gara hamiloodha kan hin tokkolamnes ni jira namni akkasuma na gargaaruu dadhabes warra liqiidhaan illee na dalasiisan ni jiru isaan asumis hin tokkolamaa gabaabaa ammoo seenaan fiilmii akkana fakkaata. Dabalataan yaadni ani dubbachuu barbaadu waa'ee tokkummaa keenyaati. Yeroo hedduu gaafa seenaa keenya dubbannu jechaadha. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Ani ilmaan jaarraa abbaa gadaadhaa goota. Ani ilmaan Abishee Garbaati. Ani ilmaan Waaqoo guutuuti. Hin jedhina. Isinillee Waaqoo guutuu kan argama. Jechuun mirga qabdu, jechuun illee qabdu, garuu namas abbaa keetiin of hin faarsuu qabdu. Ofii keetiif akka abbaan keetii sana taatee goota taatee saba kanaaf bu'aa buusuu qabda, saba kanaaf waa dalaguu qabda. Ani akkasitti ilaala. Dabalataan ammoo yeroo hedduu yoo namni fakkeenyaaf waa balleesse waa xiqqoo fa'aa itti mufattanii abaluu galtuudha abaluu asii waa kana balleesse abaluu kana godhee jedhina ofii keessa biroo keessa jiru yeroo hedduu warra cidhaa Oromoo yookaan dhagaa tokko Oromoo hin darbannetu Oromoo gaddatee waaqa sun immoo nama galuuf karoora hin qabnellee akka inni uummata Oromoo kana galuu godha. Sossobannee ofitti deebisuu qabna malee nama takka gantuurraa afur akkasii abaluu akkasii yoo jennee jechaadha ofirraa fageessaa deemna. Garuu ofitti deebisuu qabnaan nama tokko ofirraa hir'isuudha. Yoo ofitti dabalee tokkummaa keenya cimsinee gaarii jedhee jaalladha akka yaadus. Kana caalaa sa'aatii qabu jechaadha. Bal'inaan booda walitti deebiin. Iddaan sunis Jaafar asuma nuuf turaa taliyaa ragaadhaa kan galateeffannaa namoota afran himutu jira. Afurii Asladdiin Muhammad nama sagantaa fi qophii kana galmaan ga'uurraa jalqaba irraa kaasee harkaa qabuudha. Asladdiin Muhammad jechuun warra nama kana halkanii guyyaa bira dhaabbatanii baasii hedduu baasanii sagantaan kun akka akkanatti midhaaguu fi akkasumas Jaafariin jalqaba irraa hanga dhumaatti nama isa simatanii bakka inni jiru bakka inni itti jiru warra qubatanii fi warra deeggarsa guddaa isaan godhan waan ta'eef kanaaf gara tokko isaanii mala jedhan. Muhammad Galcha, Redwan Abdurrahman, asitti barbaadamtu. Redu Galcha Abdurazak Ibrahim. Abdurazak. Namoota kun namoota Jaafarii wajjin wajjin iddoo argan simannaa isaan irraa eegalee hanga sagantaan kun akkanatti akka midhaagu ispoonsera namoota ta'anii ofirratti fudhatanii waa hedduu isaan waliin ta'anii akka sagantaan kun midhaagu warra fudhatanidha. Galatatu isaanii mala akkanatti dhiisu Oromoon wal galateeffata waan jedhaniif kan birootillee yoo nama bira dhaabbatanillee akka argatu namni nama galateeffanne waan kanneen galateeffatu jechuudha. Wantaa isaanii akka midhaaguuf warra godhanidha. Hedduu galatooma ulfaataa jennaan. Galcha Ahmad. Galcha eessa jira? Galcha. Namoonni afran kun sagantaa kana galmaan ga'uurratti jalqaba haasanii hanga dhumatti qophii kana galmaan ga'u dararaa turanii kanaafuu galma ga'insi sagantaa kana keessatti shoorri isaanii olaanaadhaan galatoomaa jennaan. Ulfaataa galatoomaa isinitti abaratu. Abdurazak Ibrahim Garoo Tajjiin. Abdurazak ulfaataa galatoomaa eebba fiilmii Jaafariif akka ispoonseraatti ofirratti fudhatanii
warroonni sagantaa kun jalqabarraa simannaa isaanirraa eegalee hanga guyyaa har'aatti baasiidhaanis ta'e humna isaaniitiin namoota tajaajila guddaa isaa kennaa turanidha. Hedduu galatoomaa ulfaataa nuti haa baratu wanti akkanaa jechuudha. Namni nama galateeffanne waaqallee galateeffatu. Yeroonni kun seenaa guddaa dalaganii jiru. Seenaan isaa yaadata. Artisti Jaafar sagalee ta'anii simannaa isaanirraa hanga sagantaa kanaa hanga xumuraatti akka midhaaguuf akka isin akkanatti walitti qabatamtanii nageenya irraa jalqabee qaama mootummaa waliin ta'uudhaan sodaa tokkoof malitti warra sagantaa kana midhaasaniiti. Keessummoota keenya kabajamoota kanaaf illee kanaaf waraqaa sartifikeeta qofa osoo hin taane uwwisa illee ulfina illee ulfaataa jechuudhaan isaanitti keessummoota keenya kennaa keessa fudhatanii gara waltajjii keessanitti egaa hamileedhaan nuti simadhaa.